Oduu baha giddu galeessaatti yeroo ceenu Israa'elii fi Libaanos har'aa irraa eegalee guyyoota 10 dhukaasa dhaabuuf waliigaluu isaanii pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsan. Tiraamp dhukaasa dhaabuun kun kan dhufe Israa'elii fi garee hidhattoota Hizboollaa kan Teeheraaniin deeggaramu gidduutti lolli itti fufee jiraachuu ibsanii jiru. Pirezidaantiin Tiraamp barreeffama Truth Social irratti barreesseen waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyoota 10f sa'aatii 5 irraa qabee kan hojiirra oolu ta'uu himanii jiru. Pirezidaantiin Libaanos Joosef Aawunii fi muummichi ministeera Israa'el Benjaamin Netanyahu waliin haasawa gaarii taasira jechuun ifoomsanii jiru. Hooggantoota lamaan kun nagaa biyyoota isaanii gidduutti uumuuf dhukaasa dhaabuu guyyoota 10f sirnaan waliigaluu isaanii nageenya baha giddu galaa fi murteessaa ta'uu ibsanii jiru. Tiyaanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance, ministeera dhimma alaa Ameerikaa Mark Rubio fi Dan Razinken waliin ta'uun Israa'el fi Libaanos gidduu nageenya waara akka jiraatu kan hojjetan ta'uu ibsuun qajeelfama kaa'uu isaanii himanii jiru. Israa'el torban ja'a dura Libaanos keessatti haleellaa kan jalqabde yoo ta'u milishaa fi gareen siyaasaa Hizboollaa kan Iraaniin deeggaramu irratti xiyyeeffate akka ta'e gabaafamaa jira. Sababa lola kanaan lammiileen Libaanos miliyoona tokko ol qe'ee isaanirraa kan buqqaan yoo ta'u Tiraamp gamni lachuu nagaa arguu barbaadu sun dafee akka ta'u nan amanaa jechuun kan dubbatan. Aawunii fi Netanyahuun garuu Waayit Haawusitti marii hiika qabuuf akka affeeruus ibsee jira. Pirezidaantiin Libaanos waamichi kun har'a waaree booda akka raawwatamu kan mirkaneesse yoo ta'u Tiraamp Libaanos keessatti dhukaasa dhaabuu fi nagaa fi tasgabbii waaraa mirkaneessuuf yaalii taasisaniif galateeffataniiru. Tattaaffiin kun adeemsa nagaa naannichaa galmaan ga'uuf karaa saaquu kan kaayeffatedha. Gabaasa biraatiin pirezidaantiin Libaanos Rubiyoo waliin waamicha kan taasisan yoo ta'u waa'ee marii Netanyahu garuu osoo hin kaasiin hafanii jiru. Pirezidaantiin Libaanos Joosef Aawun har'aa ganama ministeera dhimma alaa Maarko Rubiyoo waliin haasa'uu isaanii waajjirri Aawun beeksisee jira. Tiraamp hooggantoota lamaan har'a akka dubbatan yoo ibsanis karoorri waamicha Aawunii fi Netanyahu gidduutti taasifamuu hin jiru. Rubiyoon Aawun tattaaffii Waashingtan dhukaasa dhaabuu galmaan ga'uuf gootee fi sadarkaa hundatti deeggarsa isheef galateeffatee jira. Rubiyoon tattaaffii itti fufiinsa qabu dhukaasa dhaabuu irraa ga'uuf akka tarkaanfii nagaa fi tasgabbii Libaanos keessatti uumuuf ta'u mirkaneessuun ilaalcha pirezidaantii Aawun deeggaruunii fi dinqisiifannaa akka qabus ibsee jira. Afyaa'iin paarlaamaa Iraan har'a gita isaanii Libaanos waliin waamicha taasisaniin dhukaasa dhaabuun Libaanos akkuma dhukaasa dhaabuu Iraan keessatti barbaachisaadha jechuun kan dubbatan. Gabaasa dhaabbanni oduu mootummoota Iraan gabaaseen marii Islaamaabad keessatti ta'ee sana booda mormitoonni naannoo wal dhabdee hunda keessatti dhukaasa dhaabbataa akka hundeessan jajjabeessuuf tattaaffii cimsinee hordofnee jirra jechuun Mohammed Baagahar Gaalibaa fi afyaa'iin paarlaamaa Libaanos Nabihi Beerit himanii jiru. Dhaabbanni oduu biyyaalessaa mootummaa Libaanos akka gabaasetti waraanni Israa'el riqicha kana rukutee guutumatti kan barbadeesse yoo ta'u waraanni Israa'el ammoo riqicha kana akka hin rukunne itti dhihoo akka rukutee garuu ibsee jira. Haalli kun kan uumame haleellaa Israa'el riqicha liitaanii hedduu irratti xiyyeeffatee duula garee hidhattoota Hizboollaa irratti xiyyeeffateen walitti dhufeenya kibba biyyattii waliin qabdu addaan kuttee jirti. Riqichi kun jalqaba baatii kana haleellaa Israa'el raawwatteen gar tokkoon kan miidhame yoo ta'u viidiyoo Reuters fi NBC News gadhiisaniin akka agarsiisanitti namoonni ammallee riqicha kana fayyadamuun laga kana qaxxaamuruun akka danda'an kan agarsiisudhaas jedhamee jira.